Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtoota abboota qulqulloota tajaajila dhugaa kan jalqabdan obbolawwan koo daaqonoon isinis guyyaa har'aatiin kan isiniin gahe miseensi waldaa duuka bu'ootaa keessummoota hunda keessaniinuu akkam ooltanii waaqeffamuun kabajniif ulfinni qabeenya isaa kan ta'e Waaqni abboolii Waaqni haadholii keenyaa bara hanga baraatitti kan galatoomee nuuf haa ta'u. Yeroo ijoolleen itti dhalattu qaqqabeera. Kitaaba Moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 3 kan jiru mata dureen barumsa kooti. Kitaabni kun waa'ee seenaa mootii tokkoo kaasa. Maqaan mootichaa Hisqiyaas jedhama. Hundi keessanis ni beektu. Uumamaa fi uumaan garaagarummaan isaa kan ittiin madaalamu keessaa inni tokko Waaqayyo yeroo fi iddoodhaan hin daanga'u. Uumamni garuu wanni hundi isaatu uumamni waan ta'eef yeroo fi iddoodhaan daanga'a. Kitaabni isaa akkuma jedhu dhalachuudhaaf yeroo inni jira, du'uudhaaf isa akkas. Solomoon akkas jedhee nu barsiifate. Hundaafuu yeroo qaba. Dhalachuudhaaf yeroo, du'aaf yeroo, jireenyaaf yeroo qaba. Fuudhaaf heeruma raawwachuudhaafis yeroo qaba. Kan yeroon hin lakkaa'amneef Waaqa qofa. Bu'uura kanarratti dhaabachuudhaan mootiin Hisqiyaas jedhamu kun maaliif kana jedhe an jedhu wal kaase. Kitaaba Moototaa boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa 18 calqabarraa kaasnee yeroo dubbisnu seenaa tokkotu nutti himama. Mootiin Hisqiyaas jedhamu kun umurii isaa 25ffaa irratti biyya Yihudaa jedhamtu Israa'el iddoo lamatti waan qoodamteef isaan keessaa isii Yihudaa jedhamtu sana akka geessu muudame. Reeffu umuriin isaa 25. Umurii kanatti yeroo kara tajaajilaatti seenu daandiin inni filate ni jira. Namni kamiyyuu carraa qaba. Kan barbaade ibidda, kan barbaade bishaan filata. Mootiin kunis yeroo tajaajila ummata kanarratti Waaqayyo akka gaggeessu isa muudu daandii abbaa isaa Daawit filatee jedha kitaaba. Daandii Daawit filatee qofa inni isne ittaansee hojiitti seene. Hojii gurguddoo 4 hojii baay'ee yaadatamu keessaa hundi keenya kan yaadannu hojii 4 keessatti raawwate. Inni tokko Waaqa tolfamaa jarreen Ayhudoota kana keessaa barbadeessee balleesseef. Dur kan ittiin bulan Waaqa dhugaa dhiisanii, Waaqa bara baraa, Waaqa jiraachisee jiraatu, Waaqa uumee hundaaf uumama hundaaf jireenya laate dhiisanii Waaqa tolfamaatti buluu calqaban. Innis kana ilaalee biraan darbine. Inaaffaan mana Waaqayyoo, inaaffaan dhugaa keessa waan jirtuuf obsuu dadhabe. Waaqa tolfamaa sana burkuteesse. Ittaansee bara Musee sana bofa fakkii jedhamu sana kennameefii ture isaaniif. Bofa sana caccabsee isaan keessaa balleesse. Kan isaanii kennameef akka itti bulan akka waaqessaniif miti, akka yaadataniif ture. Jarri kun garuu isa bira darbanii waaqessuu calqabane. Bofa fakkii Museedhaaf kenname bofa tolfamaa sana jalaa caccabse. Kanas godhee hin quufne ittaansee jireenya mana qulqullummaa keessa jirtu hundayyuu qulqulleessuutti ka'e. Manni qulqullummaa bara inni itti mootii ta'ee aanga'u, bara inni mootii ta'ee muudamu san manni qulqullummaa bifa qulqullummaan qabaan, fooliin ishee ittiin tolle, argi ishee ittiin bareenne. Kanaaf mana qulqullummaa sana keessa jiran hundayyuu xaxxaragee miidhagsee nagaa taasise. Ittiin quufne kanas. Sana booda immoo dallaa Yerusaalem, dallaa magaala guddittii isaanii bal'isuutti ka'e. Hojii meeqa hojjechaa jira? Lakkaa jirtu
waa baay'ee gochaa oolu inaaffaan gama biraatiin itti ka'e. Hojiin isaa inni duraa waaqa dhugaatti akka bulan, waaqa tolfamaarraa kara waaqa tolchaatti, waaqa sobaarraa kara waaqa dhugaatti akka dhufan isaan taasisee adeemsa kanaan inaaffaan gama biraatiin laga gama cehee itti dhufe. Mootiin biyya sana hunda walitti bulchummoo namni biyya Asoor mootii isaanii kan ta'e baay'ee hojii namicha kanaa laalee inaafuu calqabe. Waan inni godhu ni ilaala. Namni kun waaqaaf uummata walitti araarsaa jira. Namni kun namaaf lafaaf waaqa araarsaa jira. Namichi mootiin Asoor kun dubbiin kun natti hin tolle jedhe. Dubbii foollatee dhaqeet namicha kana mootii kanarratti gibira dabalataa akka kaffalu taasise. Homaa miti jedhe. Yeroo tokko wanti obsamuu fi wanti hin obsamne meeni jira. Gibira yoo itti dabalu gibiraan dhiiga koorraan kaffalu jedhe. Waan qabu xaarratee barbaade. Dhabnaan mana qulqullummaa keessa warqee jiran baasee kaffaltiidhaaf itti hidhate. Ammas namni kun hin quufne. Magaalota inni bulchummoo babal'ifatanii haqanii jalaa saammatan itti dhiise lafa fudhatan waan ta'eef homaa miti. Jedhee obse ammas itti aansee garuu dubbiin itti hammaachaa dhufte. Dubbii barbaade tuttuqe rukute hin taaneef dhumarra waaqa isaa ittiin bulu itti hacaacuu calqabe. Waaqatti qoosuu calqabe. Waaqa dhugaa sana tuffate. Waaqa inni itti jilbiiffatu. Waaqa inni itti bulu arrabsuutti kaanaan obsa dhabe. Hisqiyaas kun maal ta'aa jira jedhe. Dubbiin karam deemaa jirti. Qarshii jedhe itti kenne. Lafa jedhe fudhate saammate. Amma immoo hunda darbee ani dhiisnaaf waaqa kootti dhufee inaafaatti ka'e. Kan duraa dhobseeraa kana garuun obsu. Kan duraa dhiiseeraa kana garuun dhiisu. Atakarootti leexe. Sana booda kara mana qulqullummaatti leexe. Yaa Waaqayyo. Ani anaaf miti. Ati waaqa dhugaa ta'uun kee. Kan isaan itti bulan immoo waaqa sobaa ta'uu isaatii akka adda ba'uuf maaf callistee na laalta. Carqii isaa jijjiirratee imimmaan hin ta'ee kara mana Waaqayyoo kara iddoo sagadaa isaatti lixe. Ofiif qofaa miti. Ergamaas ergee maaloo Isaayyaasitti naa sagaleessaa jedheen. Isaayyaas karam jirta. Waaqa ati raajii dubbattuuf waaqa ati waaqessitu tuffatame. Waaqayyoo nuti ittiin bullu ansamiif lafa kana hunda diriirsi arrabsamaa jira. Isaayyaas karam jirte jedheen. Iddoo jiru namoota ergatate. Dadammaqsan ka'ii amma Waaqayyoo arrabsamaa jira. Tuffatameera. Bu'uura kanaan mootichi amma kaasni kun yeroon ijoolleen itti dhalattu amma. Dhalachuudhaaf garuu humni hin jiru jedhe. Yeroo namni itti dhalatu, yeroo namni Waaqayyoo dhufuu qabu amma. Maaliif goonni kan dhalatu waraana keessatti. Namni qulqulluus kan beekamu guyyaa dheekkamsaati. Gaafa kaanimmaa hunduu dhiira. Gaafa rakkoon hin jirre hunduu amanaadha. Gaafa dubbiin ammaatti. Gaafa waa tuttuqaa wayii dhufte. Amanaan gaafa san ilaalama. Garuu dhaluudhaaf humni hin jiru jedhe. Deessuun haadholeen baay'ee as keessa jiraachuu baachuu dandeessu. Gaafa ciniinsuun itti hammaatu. Namoonni ishii akka deessu marsanii dhaabbatan jabaadhu dhiittani jedhuun. Sirritti jedhi jedhuun. Humna horadhu jedhuun. Maaliif namni dhalachuudhaaf waan ta'eef. Yeroo namni dhalachuudhaaf barbaachisu sana humna barbaachisa. Yoo ciniinsuun namatti hammaatu. Dhugaatti kara addunyaa kanaa nama fiduudhaaf kuutannoo barbaachisa. Mardhimaan keessaa,
humna barbaada akkas kara mana qulqullummaa seenee kana jedhe mootichi Hisqiyaas Senaakireem achiinatti dhaadata yaa Waaqayyo yeroon ijoolleen ittiin dhalattu yeroon namni itti dhalatu yeroo namummaan amanaanii fi sobaan daldalaanii fi waaqeffataan kan addi ba'u amma waan ta'eef yeroo ijoolleen Waaqayyo itti dhalattu yeroo ijoolleen Waaqayyo kan waaqaatii fi kan seexanaa ta'uun isaanii adda ba'u akkuma beektan qamadiinii fi sinaarni fakkaattunii fi qamadiin kan dhugaadhaan waaqessuu fi kan sobaan daldalu kan additti ba'u amma yeroon ijoolleen Waaqayyo dhalattu amma yeroon kun yeroo dheekkamsaati jedhe yeroon kun yeroo gadadoo yeroo boo'ichaati dhaluudhaaf garuu humni hin jiru nama dhaluudhaaf humna barbaada nama karaa addunyaa taane taanaan opereeshiniitti maqasii isaanii qabatanii itti siquu miti hakimtoon dubbiin amantaa maqasiidhaan hin ta'u namni amantaa keessa dhalatu artifishaalaanii miti dhugaadhaan dhalachuu kan qabnu ijoolleen Waaqayyo Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eel kan dhalatan ibidda keessatti gaafa namni hundinuu fuula Waaqayyootti garagarchu gaafa Waaqa tolfamaatiif sagaduu calqaban amanaan achitti dhalata amanaan iddoo rakkoo ibidda keessatti yoo Waaqa wajjiniin taanee ibidda sana bishaan goonee keessa daakan yoo Waaqayyo wajjiniin dhaaban yoo Waaqayyo wajjiniin manaa baane hundi keenya milkii guddaa argan yoo kophaa baane garuu nu dhaanuu qofaa mitis nu jeessa achirra dhaabateet mootiin kun Isaayyaasitti sagaleeffate Isaayyaasis iddoo jiru fuula Waaqayyootti dhaabachuu jalqabe gamnummaa akkamiiti sin ajaa'ibame kana qofaan hin dhaabanne xalayaa Senaakireem ittiin doorsifate waraqaa inni barreessee itti laate meerremee Waaqni kee iddoo kam jira Yerusaalem maaliif na harkaa hambisne yeroon akkasitti burkuteessee magaala sana to'adhu mana waaqeffannaa isaatiin moggaa'e sana yeroon caccabsee meeshaa achi keessa jiru fudhadhu san dhugaa yoo Waaqayyo qabaatte taanaan Waaqni kee meerree yaa ummata Yihuud jedheen Ayihudootatti garagaree immoo namichi kun isin goyyoomsaa jira mootiin kun mootummaa irraa hin bu'u jedheeti mootummaa isaa sana ceesisuudhaaf mootummaa isaa sana oolchuudhaaf jedhee isin ficcisiisa irraa garagaraadhaan ammas dubbiin mi gaafa namatti namni nama harkaa baasuu barbaadu waa hundaan namatti dhufu gama tokkoon qofa lolu seexan diinni yoomiyyuu taanaan waan qabu hunda darbata waan itti tolu waan bira gahuu danda'uun hunda ittiin lole garuu dhagahuu hin dandeenye xalayaa san qabatee Waaqa fuulduratti ol kaawwate iddoo aarsaa Waaqayyo aarfatan san irratti yaa Waaqayyo xalayaan kun si laallata dheekkamsi kun kan kootoon ta'in kan keeti namni kun nutti qoosaa namni kun akkas jedhee si hacaacaa haga yoomititti soobsitaa jedhee Waaqayyootti labsate Waaqayyos raajicha Isaayyaas ergeef yaa Hisqiyaas yaaddayin jarreen amma laalte kan daandii ittiin dhufaniin deebi'u miila sibira gahaniin deebi'u yaaddayin jedheen halkanuma san ergamaa Waaqayyo jarreen achitti bookkisan jarreen amma si nyaannee si liqimsanii jechaa dhaadachaa turan yoo barbaadde dhiira yoo qabaatte farda 2,000 siif laannaa kan yaabbattu yoo jiraate dhiira yoo qabaatte kan siif lolu kan siif yaabbatee nu dheekkamuu danda'u kan nu waraanu yoo qabaatte akkatti qoosaa jiru laaltu dhiira yoo qabaatte namni yoo sin keessa jiraate taanaan hoodhaa farda 2,000 yaabbadhaatiin nu waraanadha yaabbadhaa koottaa nuun lolaa jedhanii qoosutti eegalan Waaqayyo daandiin afuuraa fi kan foonii gargare akkatti foonii fi afuurri garaagarummaa isaa laala namni foonii yaadu qabeenya isaa yaada humna isaa yaada meeshaa isaa yaada dhugaa dubbachuudhaaf Hisqiyaas jechuun hiikumti mataa isaatinuu humni koo Waaqayyoodha jechuudha dhuguma namni humni isaa Waaqayyo ta'e waa biraan abdatu
namni humni isaa waaqayyo ta'e iddoo biraan deemu namni humni isaa waaqayyo ta'e meeshaa addunyaa waraanni kun ittiin keessummeessunii miti kan diina mo'achuu danda'u kan waaqayyo ittiin mo'achuu nuuf kenne amantaadha namni afuuraa diina isaa kan mo'atu afuuraani namni amantaa diina isaa kan mo'atu kan injifatu afuuraan yoo ta'e malee fooniin yoo deemne foon immoo foolaa deema foon immoo dhukkubata foon yoomiyyuu ta'anaan mo'achuu hin danda'u afuura kanaaf jarreen kana lamaan jidduu waan jiru laala Senaakireem humna isaa abdata kun immoo waaqa isaatti waama Senaakireem waan qabu meeshaa waraanaa qabatee deema inni immoo abboota qulqullootatti iyyata maatii waaqayyo falaasama mootiin kun ittiin deeme keenya taasifachuu qaba gaafa hojii gaarii eegaltan diinni isin qoruunsaan oolu yaaddayna gaafa mana waaqayyoo nan qulqulleessa gaafa mana waaqayyoo nan bal'isa gaafa mana waaqayyoo nan tajaajila jettan qorumsi jiraachuusaa akeekkachiisa gooftaan Yesuus Kiristoos duukaa bu'ootaa dhaamisan hin irraanfatina dursa kana of eeggannoo isaanitti hime ana namni na hordofuu danda'u yoo jiraate taanaan addunyaa kana dhiisuu qaba kanaaf adeemsa kanaan itti deemuu qabna hojiin nuti hojjennu dhugaatti sagalee waaqayyoo raabsuudhaaf ummata waaqayyoo lafa otoo hin ta'in laphee hawaasa keessatti laphee amantoota keessatti mana amantaa babal'isuu yoo barbaanne taanaan adeemsa mootii kanaa deemuu qabna yeroo ijoolleen waaqayyoo dhalachuudhaaf qophaan reefu waan ta'eef amantaan teenya ijoollee namoota ergattu manni amantaa ni barbaaddi hafuura qulqulluudhaan ijoollee ta'anii kan dhalatan kenna waaqayyoodhaan eebbifamanii kan dhalatan har'a manni amantaa ni barbaaddi kan fakkeessuu miti maqaadhaan kan daldaluu miti maqaa qulqullootaa waamee qulqullootaatiif otoo hin ta'in ofiif kan hojjetu yoo jiraate inni kan waaqaa miti Isaayyaas maqaa dhaatee hin dhiisne Isaayyaasiin fayyadame nus waan rakkanne harka waaqaa ol kaawwannee injifannoodhaan jireenya bara baraa horachuu argachuu kan dandeenyu ijoollee waaqayyoo taanee hafuuraan dhalanneerraa kan guddachuu qabnu oggaa kurnan irratti kan biraa dabalata kumaatamatti lakkaa'amuudhaaf kan dandeenyu yoo mana waaqayyoo dhugaadhaan dhalanneedha fakkeessuudhaan otoo hin ta'in ta'anii argamuudhaanii yeroo ijoolleen waaqayyoo dhalattu amma hundi keenya hafuura qulqulluudhaan dhalanneerraa isa kennaadhaan gabbifannee jireenya bara baraatiif akka qophoof kennaan abbootii keenya eebbisaanii wajjiniin haa bulu horaa bulaa waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u